السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت الدعوة تتكلنا كم جرتن بكيت النجاي سوجين هجراتو جتة ديبي دفع جرا كجارة مالين ديبي دفع أكون بكمو فيديو ديبي سني في الدليل فيديو تكو كان إيربورت تقويا أشي قلف سني ورابي ملء كان برا ديبي ورابني سونيس مالي فيتن Sumayyaan hin dhufeetti achumaan haftee namoottan hedduu naa wajjin cinqamtanii naa wajjin boottanii naa wajjin rakkatanii jirtanii naaf galatooma. Alhamdulillah ani deema jira jechuudha. Waa takkan taanii waan takkas hin ta'u karaa keessatti illee nama hedduu naa ilaalaa wanti jedhaa turtanii galatooma hundi keessanuu namoottan tokko tokko immoo akka malee naa arrabsaa turan. Hoolaadhaati, horiidhaati, gowwaa ati dhalatu mannaa du'uu si wayya jedhaa turtan. Hundi keessanuu akkanatti artanii yookaan najibbitanii akkan arrabsinee fi akkan awarraa abdii guddaa qaba maaliif wanti isin akkas jettaniif anumaa yaaddaniiti anumaa jecha anaa wajjin aartaniiti jechuudha. Wanti isin aarsellee ani Sumayyaa jala deemuun ammas taatu na arrabsanis waan fayyatan nangittanis an jala deemuu kiyyan dhiisu maaliif isiifis ta'uu baatu ijoollee tiyyaaf jechuudha. Waan fayyatan jettanis ani ijoollee tiyyaa ijoolleen dubartiidha hin dhufti. Ijoollee nama ilmoolee qabu qofatu iyyuu beeka jechuudha jaalalli ijoollee jechuudha. Ammas jaalalli nama adda ta'uu danda'a. Adda ta'uu danda'a jechuudha. Nam tokko salphumatti osoma fuudhuu iyyuu yaadiin daddafeetumaan ilmoo ka argatu jira jechuudha. Kanaaf ilmoon jaalalli ilmoo takka ittiin fakkaatu ta'uu danda'a fa'a. Nam tokko immoo ilmaan hedduu dhalchee ka'eetiniin hedduu qabaachuu irraa kan ka'e taawwalaati irratti irraa maraatee talammataaf sadaffaa baratee dhiisee akka fedhetti biraa deddeeme akka fedhetti gatee biraa deemuu danda'a. Namni akkasii kun amma obsa qabaachuu danda'a. Ani immoo ilmaanti yeroo awwalaa biyya baqaa keessatti argadhe dheetiniin ilmaanti yeroo jalqabaa biyya baqaa keessatti naaf dhalatte jedhee osoo lolli sun osoo misaa'illi sun akkasitti nutti duudu ilmaan dhalche waan taateef anaaf ijoollee tiita jalqaba waan taateef jaalalli kiyya keessa kanama hundaatiin adda ta'uu hin danda'a jechuudha. Namuyyuu kana caalaa ilmaan jaalatullee jiraachuu danda'a jechuudha. Ilmaan ofiitti jedhallee of ajjeesullee jiraachuu hin danda'a jechuudha. Namuu akkuma beektanitti waa hundaanuu wal caaruu danda'a. Saniif anillee ilmaan tiyyaaf waan barbaadde kanaan jettan taatee bakka fedhe qelee fedhan seenaan deema. Sitti mul'ise siinaan jennaan waan akka anumaan sababanneef akka isiin na sobdullee beeka. Yoo dhufte sitti mul'isa jette booda ani waamee inni immoo dubartii Arabaa takka fuudhu jecha ilmoo fi dubartiin jijjiiree kanaan hin jenneef kun waan dhufuuf deema inni garuu jaartii fuudhu jecha achitti jaartii biraa fuudhu jecha achitti ijoollee ofii ilaaluu dhiisee achitti hafee isii wajjin akka isiin jettee ijoollee akkasitti wanti hin jenneef akka isii waan sanillee hin sababanneef ani waan san godhe jechuudha. Ta'ullee an dhaqee hanganarraa eeggamu dhaqee isiin ijoollee fuutee dhabamtullee Sumayyaalleen immoo silaa dhufuu deemaa itti mul'isuu deema. Garuu inni akkamitti yeroo hunda bakka dhufu hundatti dubartii jala nafu. Yeroo hunda dubartii wajjin dhufaa jette mee har'a kun kophaa kiyya dhufe jira har'a booda dubartii wajjin dhufu jedhee carraa itti aanus ammas kennuufii deemaa jechuudha. Har'a kophaa kiyya dhufe viidiyoo dubartii takkaan alatti jechuudha. Hanga isiin dhuftutti hanga deebisaa isii dhaga'utti jechuudha. Salaamituyyuu mucayyoo Arabaa tafuudhee wajjin dhufa jira. Jettee salaam achi turte jechuudha samoon Yemaniin. Mucayyoo Arabaa tafuudhee wajjin dhufaa jira jette. Wallaahi mucayyoo Arabaa fideen dhufne. Namoottan hedduu akkamitti Sumayyaa waan argine ilmaantii ilaaleettee kaatee akkamitti immoo jaartii tantee fiddee dhufte. Sumayyaa aarsuu heddaa Sumayyaa gubuu heddaa jedhanitti namni aarillee hin jira jechuudha. An fideen dhufne mucayyoo. Wallaahi jedhee kakadhaa kanaan dhala isiniin kakadhu. Yoommoo na amanuu baattaniin kijiba fuudhee fidee jira keessan taate mucayyoo koomantii keessa ilaalee yookaan deebisaa isiillee ilaalee yoo isiin amanuu ka diddu taate Sumayyaan mucayyoo achi viidiyoo nam tokko wajjin akka waraabdu godhee yookaan of waraabdee Yaman keessa jiraachuu isii achi akkanaa ergitu gochuu hin danda'a jechuudha. Isii wajjin qabadheen dhufneen. Haganatti guyyaa haganatti sargii godheet yookaan callisee karaa gubbarraa fuudheetii miti ka deemu xiqqoo isiinuu waa bitachuu barbaachisa jechuudha karaa deemuuf waa bittii maal jettii walii gad deddeemtii waan dhumantuu miti jechuudha. Dubartiin Arabaa takka yeroo heerumtu
inni romtee nani oti kati guyyaa torbe tokko leekon guyyaa 15 guutuu qaama isii kana rigaa oraniyyuu inni dhiqatti hin tottolfatti guyyaa irra kaan dibatti hammaan bukaar dheetii maal jetti kaan dibatti sukkuma oolan isi mataa hin beeytan jedhee yaada namoonni biyya harbaa jirtan jallisanii akkuma ol kaatete wanti jettu hin sukkuma oolti hammaan bukaar geggeessan maal jedhan har'a kaan dibatti boru kaan dibatti kaan maal jetti affeelama oolti jechuudha akka nama lukkuu taatee wayititti kaan bishaan danfaa kaan hammaan bukaar qilleensan maali oksijiinii kaan jinni jedhaatiniin akkas ta'e oolti jechuudha. Kanaafuu guyyaa hedduu fudhata jechuudha kunummaanu. Akkasii Sumayyaan akkas jetteetiin akka waan nama hafteeti jechuudha himtu. Ijoollee fidee fi dhufuu deemaa garuu inni jaartii isaa taarabditti fidatee dhufee jette an fidee dhufne. Yoo naa banuu baate ammas dhaamsa Sumayyaa ka'eef jira. Ammas yoo barbaade viidiyoo achi rabsaa fi barbaade immoo karaa isin itti amanuu barbaadduun akka isin amantu ni godha jechuudha. Akkasii ani mucoo ammaaf yaada jira dhufe jechuudha. Ammas Sumayyaa carraa tokko ni kennaa fi viidiyoo deebisaa isin eegaa jechuudha. Namoota hedduu isii abaaraa jirtanii arrabsaa jirtanii ani arrabsullee hin abaarullee asitti illee olbee waan akka waan badaa isillee dubbadullee waan akka illee isin jedhu hin arrabsu aariidhaan jechuudha. Namni aariidhaan waa hedduu jechuu danda'a maaliif ilmaan tiyyaa jechan dhiisa jechuudha. Isiin wallaaltuu taatee wallaaltee waan feetee gatu taatee ijoolleen tiyya booda arraba kan dhageeffatu dandeetti abbaan kennaa dhakeenna waan arrabseef akkasii arrabsaa ture akkana jetteetiin jibbaa uumuu dandeetti jechuudha. Ani isaan isiin arrabsu jechuudha ammas. Namoota hedduun ni arrabsitanii ni abaartan. Dhiisa itti hin abaarinaan arrabsinaa. Inumaayyuu isiin maal yaaddee namoota yeroo akkanatti arrabsanii fi warri duraan isiin nigist goota ta'e jedhanii turan guutunu amma itti deebi'anii arrabsu eegalan. Ati amma tuffii seedoo osoo hin ta'in nuyyuu nu tuffattee nu kabajaa hin jirtu jechuudha jedhanii itti ka'anii jiran jechuudha akka malee. Itti ka'anii maal jedhaa jiran amma ilmaan akka jettitti yoo dhuftee itti mul'isini nuyyuu sun dhiisnu sabiskiraabii kennu hunda kaafannaa hidhaa sodaachisaa turan. Isiin garuu jara hundaayyuu inumaayyuu itti abaasa deema yoo namni arrabsuuf abaaru itti abaasa maaliif deeggartoota isaati isa deeggaranii haa isaan wajjin gubatanii haa isaan wajjin aaranii jettee waan akkasii gooti jechuudha. Jaruma aarsuuf jara gubuuf jecha waan akkasii gootii jechaadha taaftee. Itti abaasa deema malee waan isi sirreessu hin jiru jechuudha arrabni uummanni akkasii sodaachise uummata akka namni akkas jedhaniif isilleen immoo uummata akka irraan kaayanne jechuudha. Sababbiinoo isiin wanti yoo rakkattu sol baatee ka iyyitu yoo boottu sol baatee ka himattu hordoftoonni jechuun maatii kenna. Maatii ofiitti himattee jechuudha. Ofii maatiitti himattee ofii maatii kabajaa hin jirtu. Ofii immoo maatiin duraan akkasitti wanti jedhu guutuun amma itti garagalan jechuudha. Itti garagalaaniin isiin sanillee dhaga'uu didde. Eenyu gorsaa jira nama tokkoof tokko jechuudha. Tokkichi sunis salaam. Salaam dhimmi isiin irraa qabdu na ajaa'ibsiisan nu wallaalchise. Sumayyaan garuu ofii dide malee salaam ofii isiitiin ijaarratti. Haan isii fuudhuu feeti jechuudha. Guyyaa tokko iccitiin boona oolu. Sumayyaan galleef. Akkamitti mee nam tokko jaarsu jaartii wal loltu wali araarsuu deema malee warri duraan araaramanii sirratti fuudhee ijoollee itti mul'isinii atillee akkan isa godhii jedhaanii turan guutuun amma itti mul'isii jedhan garagalanii amma akkas godhanii turan. Isiin maaliif isaa wajjin jijjiiramuu didde salaam? Maaliif isaa wajjin jijjiiramuu didde sababbiin natta jamte jechuudha. Akka aniif Sumayyaa walitti araaramneef kaatee tikkeetti murattee fiigaa himan dhufti. Tikkeetti murattee himan dhufti. Kaatee fiigaa. Maaliif akka aniif Sumayyaa walitti dachaan feetu achi dheettee akka nama waa arge akka nama isii gargaaru akka nama isii jaalatu akka nama isiif cinqamee fiigaa dhufteetiin seeda waan akkasitti irra jira waan akkanaati irra kijiba uumtee itti himte jechuudha. Sumayyaan immoo isii amanti naaf jecha hocii kana baastee nan kijibdu naaf jecha waan akkanaa gootee nan kijibdu jetteetiin isii amanti jechuudha. Isii amantee waan isin jetteen godhaa jirti jechuudha. Isin ajaa'ibsiisa. Waan salaam jettuun fi Sumayyaan namootan salaamii fi namootan akka salaam namni muraasa gurmaa'aniitiin Sumayyaa gorsaa jiran ajaja isaaniitiin oofaa jirti. Ammallee silaan dhufuu deema waan salaam
arabditti jaartii isaa qabatee dhufe naan jettee farraa hafe jetteetiin odeessite jechuudha Sumayyaan deebisaan isiin deebiste kana. Mee anamma kan qabanne kakadhee fi mee viidiyoo kanatti aansu deebisaa isiin eegayyuwan. Mee amma natti mul'istuan kophaa dhufe kunoo waan isiin barbaaddu ni amansiisaan mucaa qabadheen dhufne sababbiin sanii malee ijoollee isaa itti mul'isuu fi eerpoortii dhufuu deema dura salaam kana naa himnaanini irraa hafee jettee lolaatiin viidiyoo gadhiistayyu namni afaan Amaariffaa isin hin galleef isin agalu hidhee yaadaan. Kanaaf akkas jedhaa gadhiiste mee anamma kophaa dhufeeti haa dhuftu isin mee natti mul'istu kophaa kiyya dhufe. Akkasi rakkoon salaam garuu Sumayyaan hin galleef malee akka nama jaalatu akka nama fira isii ta'a salaam bofa itti ta'a jirti bofa itti maramtee akka nama jaalatu namni nama jaalatu fakkeessu waliin marmaa mire akka nama isii jaalatu itti fakkaatteetiniin ofii immoo keessi isii bofa jechuuf salaamituyyuu waan kana hunda godhaa jira. Guyyaa takka Sumayyaan icciisii salaamii dhageettee yaada. Salaam haa isii fuudhu nafeeti haa isii waliin jiraadhu feeti Sumayyaa dhiise. Akka ani Sumayyaan guutumatti adda baanuu eedii jechuudha. Gaafa nu adda baane firri akkasiin jiru naaf jechuudha. Yeroo nu adda baane haan isii fuudhuuf. Yookaan immoo osoo hin beekin ta'e ani hin beeku salaamiin waan isii godhellee hin beeku yoo osoo hin beekin jaarsisiitti irraa ari'ee jiraadhee nama isii fuudhurraa balleessee jiraadhe hin beeku baqaliin yookaan immoo isiin gadoon isiin deeffachuuf deemtu. Yookaan Sumayyaa itti waa balleessee jira. Osoo hin beekin nama salaam jaalattu jalaa balleessite jalaa fudhatte waa gootee namaa wallolchiistee hin beeku saniif fira fakkaattee jala deemteet harka akka nama kafalachuu jirtuuti. Waan akkasitti na dhagayamaa jira waan akkasitti na mul'ata jechuudha salaam yoo ilaalu. Hordoftoonni guutuun akkas jedhan egaa akkas jedhanii isin kan diddu taate rakkoon isin salaamii wajjin qofa jirti jechuudha. Salaamii qofa jirti jechuudha salaamii wajjin qofa rakkoon isin. Akkasii waa hundaafuu gaaf tokko ni galaaf Sumayyaallee isinillee immoo namoota hedduunaa wajjin cinqamaa turtanis naaf ulfaadhaa galatooma akkas cinqaminaa oma rabbi jedhettaa jechuudha. Maaliif akkas goote duraanuu si himne jirra Sumayyaan si gowwoomsiti ati haga yoomii gowwoomatta ati gowwaadhaa jedhaa turtan hundi keessan ni beekan. Ilmaan tiyyaa jecha ima gowwooma rakkoon qaban isaanii jecha gowwoomadhee ni jiraadha abshir. Isaaniif jecha waan akkasii godhe malee akkasiin soobullee dandeettu ni beeka. Dhugallee ta'uu ni malallee ka jedhuuf lachuu ta'ullee ni mala yookaan hin ta'ullee dheetumaan dhufee jechuudha. Ammas ni eegaa jechuudha. Ni eegaa viidiyoo kanaan booda deebisaa isin dhaamsisiif kenneef jira deebisuu kanaan booda deebisaa isin deebistu ilaala. Waan isin deebistu ilaala jechuudha viidiyoo kanaan booda. Waan isin deebistu ilaala. Yoo isin ka akkuma jettu ilmaan naaf iddee na dhufte na mul'iste inshallah ni eena yoo diddellee immoo murtee achiin booda waan ta'u walumaan laallaa jechuudha achiin booda waan gochuu danda'anis waan godhuu qabus ni godha jechuudha. Achiin Yaman irraa na fiddeef akkaan fuudhuun barbaanne inaaf akkasii godhe Yaman irraa osoo fuudhiin an dhiisee dhufe kanaaf an Saayid bor fuudhuun danda'u jechaaf yoo yaaddee jiraatte inumaayyuu morka isiitu an yoo fuudhuu barbaade daqiiqaa takka iyyuu ture jechuudha. Anufumaa iyyuu dubartii Arabaa fuudhee malee maal jedheeti malee as keessas namni guutellee kan miidiyaa irratti illee hin baasin ka akkaan fuudhuu barbaadu jechuudha. Ka akka fuudhuu barbaadu iyyuu ka morka Sumayyaatu ka aareesiitu iyyuu natti heerumuuf deema. Guute ka akkasiitu hin jira jechuudha. Kanaafuu abshiroomaa miti. Oma rabbi jedhetti waa hundaa isinis hedduu hin cinqaminaa namoota hedduu ka cinqamtan ka boottan ni jirtanii. Du'aa ima godhaatii irra darbaa. Du'aa ima godhaatii irra darbaa isiniin jedhaa. Hedduu akkasitti rakkachuun cinqamuun hin barbaachisu isiniin jedhaa. Anillee deebisaa isii ilaalee deebisaa isin booda murtee irra ga'u kan isiniif mul'isu ni ta'a. Hedduu naaf galatoomaa dubbii isin dheeressee jira. Ulfaadhaa. Waan na jaalattan akka wajjin daawwattaniif rabbi sinaa jaalatu rabbi sinaa kabaju isin jedha. Yaa akkasitti airport keessatti yaasu wajjin eegaa yaasuu na biraa deemetu manattuu galee nyaata ofiitu nyaatee deebisee nyaata illee naaf fidee na barbaada ture garuu waliin agarree
ani aaree waan jiruuf sa'a sanitti sa'a muraasanii eegee inni nyaata naaf fidee gara galgalaatti irra deebi'ee ture ani ka'eetumaan deemee jechuudha. Agas turraaniin akka isiin dhufu hin deemne ni beekee akka isiin na taphachuuf waan akkasii goote. Abshir inshaallah amma booda mata akkanatti taphatti illee yaadu. Garuu yoo natti taphattu illee waa miti ilmaan xiyyaa fi isin aarinaan ilmaan xiyyaaf jecha waan barbaades naan jettanii waa miti. Hin abaarin arrabsinaa isillee. Waan namni abaaree arrabseef illee ta'uu ni mala itti abaasuu danda'a jedhee yaada. Akka feete haasaatu akka feete gootu abshir homaa miti. Homaa miti. Nama rabbi jedhettaa waan daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.